shamarreen tokko kan dhiiraa wajjin wal quunnamtii tokko hin qabne kan rabbii ishii masjida keessatti ulaan hundi cufaa ta'ee abbadaa jirtu gaafa dargaggeessi bareedaan tokko basharansaawiyyaa ta'ee dhufee fuula ishee dura dhaabbatu as ilaalte achi ilaalte ba'uuf balballi hundi cufaa. Osoo bakkasii taate dubartoonni maal jettu? Gara eenyutti iyyattu? Dubartummaa qofaaf rakkoo danuutu nu quunnamuu danda'a. Dubartummaa qofaaf namni rabbiin hin sodaanne tokko waa baay'ee uumamuu danda'a. Har'a yeroo karaarra deemnu, yeroo bakka garaagaraa jiraannu, yeroo maatii keenya wajjin jiraannu, wanta akkanaa nama mudatu maatiin qaba, namatu argaa jira jettanii yaaduu dandeessu. Gaafa immoo osoo ati yaadiin ulaan hundi cufamee kun sitti dhaga'ama. Eenyuun waamtamee? Maryam alayhissalaam wal quunnamtii ishii rabbii wajjin qabdu. Ishee waan rabbii isii eegdeef, rabbiin eeguu jechuun haqa rabbii eeguu jechuudha. Akka rabbiin ishee har'a isii eegu waan beektuuf maal jette? قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Gara rabbii kootiitti baqadheeraa yoo ati kan rabbiin sodaattu ta'eef jedhe. Atoo anuu isinoo har'a maal jenna? Ofitti amanamummaa kana jennu qabna. Sa'aatiin nu amma keessa jirtu sa'aatii rabbiirraa fagaanne, sa'aatii hawaa kan keenya, miira kan keenya abbannee dursiifannee, sa'aatii beekumtii argachuu, sa'aatii haraama keessa galeef jireenyi naa mijaa jennee qulqullummaa keenya kenninee of rakasiifnee. Garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka fakkeenyaatti dubartii qulqullinaa nuuf kaa'ee darajaa nu argachuu dandeenyu gaafa qulqullummaa kan keenya eeggan isheedhaan qixxee ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Gaafa rakkoon si mudate eessatti fidda? Gaafa rabbiif si malee nam tokko namni si baasu hin jirre eessatti fidda? Rabbiin bira miti? Ija maaliitiin rabbii kee kadhattare? Kun kan agarsiisu rabbii keenya wajjin yeroo raafiinsa, yeroo wanti hundinuu sirraa'ee jiru rabbii keenya abbaduun, haqa isaa eeguun, gaafa rakkoo immoo rabbiin kan keenya rakkoo sana keessaa akka nu baasudha jechuudha. Achii booda Jibriil alayhissalaam isheen kan ishiin dargaggeessa seetee sodaattee ati yoo rabbiin kan sodaattu ta'e gara rabbii kootiitti sitti baqadhe kan isiin jette, sirraa baqadhe kan isiin jette maal jedhaani? قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Ani ergamaa rabbii kan keetiiti. Mucaasiif kennu dhufee. Subhaanallah. Akkamitti ta'uu danda'a jette? أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Ana jechuun kan dhiirri tokko tuqee nan beekne, kanan hin heeruun akkamitti mucaa argachuu danda'a? Yaada siitii ol ta'e wanti ishee quunname. Hamma ati rabbii keetiitti sixxuun qormaanni rabbiin kan keessatti fidu ulfaataa deema jechuudha. Hamma imaana keetiin likkiitti gadhiifattana kanatti qorattu duniyaa kanarratti. Sana fudhattee, sana qabattee, amantee jechuun itti ulfaatee jennaan Jibriil alayhissalaam maal jedheen? كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan tokko gaafa murteessuuf jedhe kun fayakuun jedhi jennaan inuma ta'an. Jibriil alayhissalaam Iisaan, Nabiyullah Iisaan akka Maryam ulfataatee Maryam irraa argamu darajaa nabiyyii da'uudha. Nabiyyii qofaa miti, nabiyyii addaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhala namaa gara afuriin kaa'e Quraana keessatti jechuudha. Waan addaa miti waan ta'eef dhaloonni Iisaadha. Inni tokkoffaa Iisaan ikkoo akkuma Nabiyullah Aadam haadhaaf abbaa malee dhoqqee irraa uumaman Rabbiin subhaanahu wa ta'ala
ta'e jennaan ni ta'a ajajni isaa waan ta'eef Iisaallee abbaa malee uumne, Hawwaallee haadha malee Nabiyullah Aadamirraa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa uume. Inni arfaffaan immoo dhaluma nama hundaa haadhaaf abbaarraa uume. Kanaafuu jennaani dhaloonni Iisaa alayhi salaam abbaa malee dhalachuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayaa isaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Waan haaraa miti. Dhaloota Iisaa maaf adda gootanii? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Aadam alayhi salaamiin haadhaaf abbaa malee hin uumne dhoqqeerra jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu gaafata jechuudha. Kanaafuu jennaani eega ulfataa ta'e kaateellee waa baay'ee rakkoo baay'ee ishee mudate. Akkamitti hawaasa isheetti himatti? Isiin kan mana Rabbii keessaa baatee hin beekne shamarree jabduu, shamarree Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa abbaduu irratti yeroo ishee guutuu kennite har'a gaafa ulfataate jedhamu kan hin heerumne jechuudha. Sammuun namaa akkamitti fudhatu? Baay'ee itti ulfaate waan ishee irra ga'ee jiru rakkoo ishee. Namni siidhaaf yaadu, namni isheen itti himteen naan galuufillee hin dhibe. Achii booda godaanuuf murteessitee gaafa godaantee uummata ishee irraa fagaattee jiraachuu eegale. Maaltu dhalate seetan? Ulfisii guddataa dhufe guyyaa da'umsaa gaafa geessu ciniinfuun itti ulfaate. Subhaanallah. Sun hundi muudatee gaafa ulfataatu, gaafa kana hunda keessa dabartu, gaafa sabni ishee, gaafa hawaasni ishee keessatti dhalattee guddatte ari'atu waan tokko hin jenne of keessatti gadi qabattee dabarsite. Gaafa immoo ciniinfuun itti dhufutti ulfaate. Subhaanallah. Osoon gaafa dhaladhu biyyee ta'ee jira. Subhaanallah. Rabbiin kanaaf sadarkaa haadhummaa hunda caalchise. Jennanillee miila haadha keessanii jalaa. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa gaafataman haqa haadhaa moo haqa abbaa jennaan? Yeroo sadi jechuudha. Ummuk haadha kan kee jedhanii arfaffaa irratti abbaa kan kee jedhan. Sadarkaa islaamummaan haadhummaaf kenne sittanii waa amantaan kamuu hin kennine, addunyaan kamuu hin gumaachine. Gaafa musliima taatu kan si jiraachisu abdii ati Rabbiirraa qabdu. Abdiin sun immoo maa inni? Jannataadha. Jannata borii yaaddee har'a of qabda. Jannata borii yaaddee har'a rakkoo jirtu hunda keessatti obsa qabaatta mitiire. Jannanni sunillee kan isiin jirtu miila haadha keessan jala Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Yaa Rabbii jette. Ciniinfuu jechuun saayinsii yeroo ibsu akka waan lafeen diddamni tokkittiin ishee jechuudha. Qaama kee keessatti caccabuuti jira. Lafeen tokko, cabni lafee tokko akkamsi dhukku. Haadhummaan sadarkaan isaa baay'ee olaanaadha akka islaamaatti. Vaaliyuu godhee fi ati garuu Rabbii keetii maal goote? Ati haadha taateef jannata miila haadhaa jala Rabbiin kan kee subhaanahu wa ta'aalaa siif godhe. Rabbii waa sirraa barbaadaa miti. Garuu galatni Rabbii kan keetiif galchitu ati qullaatti of baasuudha. Ati sadarkaa inni ol qabe sana dhiiftee gadi of qabuudha moo? Akkamittiyyii galata Rabbiin kan keenya nuu kenne kana deebisaa jirra. Inni ol nu qabnaan of gadi qabuun ni ta'aayi. Hundi keenya iyyuu of gaafachuu qabna. Kan ittaanu achii booda maaltu dhalate? Gaafa ishee rakkoo tokko malee Rabbii ishee waamtee jedhu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bakka isheen jirtutti kan gannaa yeroo birraa nyaachisee, kan birraa yeroo gannaa nyaachisaa ture. Osoo waa tokko ishiin diidoo tokko hin godhin, cinqii tokko malee nyaachisaa ture. Rabbiin gaafas ture. Har'a immoo sa'aatii isiin ciniinfuurra turteerra maal jedheeni? Akkamitti simateeni? Akkamitti najaa baasee olaantummaa ishee mirkaneesse kan jedhu. Sagantaa itti aanu irratti itti fufna. Rabbiin nama irraa baratee, barsiisee, jiraatee ol ta'u nu haa taasisu. Rabbiin nama haadha keenya kabaju nu haa taasisu. Jannata nu. Salaamu alaikum.
ورحمة الله وبركاته.